هاي كم جرت نجيني واقع بك جرت هذه دشان سنة أبايت كل شهر سبورتد channel kan subscribe gochuu like gochuu comment gochuu indagatina yaada qabdamnaaf qooda arra akkasitti kana dhufeefi akkasitti uniformin ittiin hojjedhu uniformin ittiin kabajamu ittiin hojjedhe kana birrii ittiin argadhu kan ittiin jijjiiramaa jiru isa kabajaa godhadhee isinii dhufeera ijoollee baay'een waan karaa commentiitiin wanta gara nama nyaatu waan naa barreessitaniif inde ani sukku akkuma isaanii uniformii uffadha fakkeechuu waanuma fakkeessu bakka jira miti kanaaf jedheen uffata biraa uffadhee isin viidiyoo waraaba malee ani akkuma keessa uniformii uffadhee hojjedha jechuudha mana keessa garuu ijoollee baay'een ani erga biyyaa dhufee ani maaloo poroosesii keessatti baay'istanii jennaan qoyme nama amantuu laata jedheen anis akkasitti isin dhufee jechuudha kino anis akkuma keessa uniformii uffadhee hojjedha ummata qaalii kanaaf YouTube ko subscribe na godha like na godha comment na kenna yaada qabdannaaf godha sinin jala YouTube ko subscribe godha sinin jala me ar yaada wayiti jira yaanni kunis TikTok YouTube ko subscribe kuma tokko dhibba jaagaleera amma saatii naa kenname sana keessatti dirqama live galuun ko saatiin naa kenname jira live galuun dirqama ko saati kuma dhibba mega keessatti vaaraalii hangamii argate jedhee na gaafata please YouTube ko subscribe na godha akkasumallee live ittiin galuu nan eegala amma please subscribe isa xiqqoo laabuta please ummata qaalii video ko immoo please yoo isinitti illee toluu baate banaatuma bilbila keessan banaati lafa godha yaasa kobaatti yaasa rakkoon hin jiru Garabbi saatiin naa kennameera saatiin live itti galu live keessa hangama kan turu viidiyoon koo guyyoota meeqa keessatti saatiin gamee akka ilaalame gaafatamaa jira please kana isinitti machuun fedhu garabbi warri bilbila lama qabdan bilbila lamaan banaati lafa godha please isaa uummata lakkii maanni abreeshii fi ruutaa fiqiree fi eenyuu daanii fi tsiggee malee ilaaltanii kan kos barali na fa please live tingalufan ummata live tingalufan media kun gaafa guddate dhuftee mudannoo fi muuxannoo akkasumas immoo kan irraa guddattee ma'eessaa kaatee eessaa akka geesse jireenya akkamii akka dabarsite akkasumas wantoota barbaade kan ittiin beeksifachuu dandeessudha media kun okay eessa yoo teesse kan rakkoo kee ittiin qooddachuu dandeessudha please kanaaf na jajjabeessa artu simmo inna saati live itti galutti sinifan hojjedha viidiyoodha karaa TikTokitiin nan hojjedha karaa sanaan of doftoota baay'een qabasi akkasumas TikTokiin koo vaaraalii guddaa waan beef achiin nan argadha yoo achiin dhufanii karaa YouTube kana dhufan inshallah nan kadhadha kanaaf garuu saatii naa kennamaa jira saatii naa fayyadamaa please mana kana keessa kan ijoollee nanaaf irraa fuudhee ittiin banee dhaggeeffadha dhugaa rabbi bakka tashaggarku hin millarki kompiitarri nanafu taabileetti nanafu bilbilli ayyawaawii nanafu bilbilla ifoonii nanafu bilbilli teeknoo nanafu nookiyaa nanafu arabageedha tashaggarku kanaaf please waan isin jechuu barbaadu kanadha na gargaaraa isin jedha nagaannaa turaa Bye, Sifana. Turun barbaanne hojii waan jiruuf bye. Nagaan naaf tura. Akkasidha kinoo laa.